Harka fuunee daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu. Kun oduu keenya kan guyyaa har'aati. Oduu keenya kan guyyaa har'aa waliin aan Murataa Obsaati. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi amma gama ijoo oduu keenyatti isin ceesifnaa nu hordofaa isiniin jenna. Ijoo oduu caasaan nageenya biltiginnaa Oromiyaa mararraa Awaash Bashoollee keessatti leenjii waraanaa fudhachaa jiraachuun itti fufee jira. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti waraanni faashinistiin PP nama tokko ajjeesuun baramee jira. Godina Bahaa Shaggar aanaa Boosoyitii keessatti waraanni faashinistiin impaa'era tortoraa Itoophiyaa manneen uummata nagayaa gubaa jiraachuun dhagahamee jira. Baha Harargee aanota garaagaraa keessatti morni impaa'era Itoophiyaan bulcha jedhu biltiginnaan uummata nagayaa saamuu fi dararuu daran jabeessee jiraachuun dhagahamee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboo zoonii kibbaa Cibirraan Soddom Booruu tarkaanfii laaleessaa waraana sirna impaa'era tortoraa Itoophiyaa irratti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuun dhagahamee jira. Godina Bulee Baddallee aanaa Dheedheessaa keessatti ilmaan Oromoo sababa hongee hammaateen haala hamaa keessa jiraachuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee Saadaa keessatti waraanni biltiginnaa hidhaa yoo hammeessu aanaa Sayyoo keessatti dararaa jabeessuun dhagahamee jira. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduu keenya har'aaf qindeeffannee asirratti goolabamaa sagantaalee birootiin hamma walitti deebinutti qophiilee bilisootii fi afaan waliin turtii gaarii isin jenna.